Inaafa dhumni gurraacha. Inaafa maaliif barbaade? Inaafan kun maaliif inaafama? Inaafan kun namoota akkamiititti inaafama? Nama jaalatu qabu qofa moo jaalallee keetii moo abbaa manaa keetii moo hiriyaa keetiitti moo inaafan maaliif inaafama? Inaafa maaliif inaafta? Ati maaliif inaafta kana laalaa jirtu? Anu maaliif inaafa? Anis nan inaafa. Garuu akkaataa qaba. Akkamitti inaafama? Wanta akkamitti inaafama? Maalirraa inaafama? Eessarraa ka'umsi inaafaa hoo eessa? Kan jedhu waliin laalla. Assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh. Jira jirtu kam nagaa keessan fayyaa keessan isin jecha asumaan yeroo hundumaa hamma gaafa guyyaa 14tti YouTube kan koo Muna 24 yookiin Muna 24 akka isin deebisu abdii gotatina warroon na hordoftan YouTube kii maqaa isaa hin deebisa inshallah. Asumaan like subscribe share godha hin dagatina. Wantoonni as keessatti ilaalu wantoota hedduu qabatee jechuudha. Hordoftoota fi kabajamtoota kiyya viidiyoon kun akka nama bira garuu share gochuu hin dagatina isin jechuu barbaada. Wantoonni nuti har'a waliin ilaallu inaafa waliin ilaalla jechuudha. Inaafa maaliif barbaachise? Inaafa maaliif inaafama? Namoota akkamiititti inaafama? Abbaa manaa, haadha manaatiif abbaa manaa yookiin akkasumas jaalalloota lamaan yookiin hiriyoota jechuudha. Inaafan dumni isaa gurraacha. Inaafan dumni isaa gurraacha maaliif jedhame? Inaafan kunniin karaa hedduun jira jechuudha. Fakkeenyaaf namni tokko kasim jedhee akkanumatti hinaafatu jira. Maaliif ree? Fakkeenyaaf nama hiriyaatii har'a wal argadhee hiriyaa takka hoo har'uma wal barannee walitti haasofne ta'e yoo hiriyaatii na bira jiraatte annama isa wajjin haasaa eegala jechuudha. Isii kana gatii bakka. Isiin kun yoo namti kanaatu ta'e sirri hin dalan jechuudha. Nama san yeroo muraasaaf itti haasa'a malee nama sanduuqa keessa ka'u yookiin immoo waa'ee hundatti himu yerumaaf wajji haasa'a. Yeroo saniif namni dafee ka wal fudhatutu jira. Dafee muka addaan waliin fudhanne jira. Isiin kun yoo kan hinaaftee anatti mufattu ta'e kun sirrii miti jechuudha. Maaliif ree? Homa arganitti hinaafamuu hin qabu. Hiriyaan takka warqeettu jira. Akkasuma immoo abbaa manaatii fi haati manaa yeroo walitti inaafan sirrii miti jechuudha. Akkaataa qaba inaaffallee. Abbaa manaa keetiitti immoo hin jaalata taanaan inaafa daangaa darbe tokkotti inaafuu miti. Maal waa'ee Shabdurrahmaan Huseenis hin dubbata. Inaafina dhugaan isin hin jedha. Gisee tokko waan isin hiriyaa kiyyatu jira. Nama na gorsee dhugaa mistira baasaarra na gorsee inni naafini jedha. Beeka hiriyaa ta'eef hiriyaa hedduutu jira. Hiriyaa dhiirallee itti haasoftu dubartillee itti haasoftu jira. Maaliif nama sanama yeroo taa'ee sina jeessa nama jaalatu tokkotti inaafini. Maaliif sirri nama jaalatu tokkotti gaaf inaafte nama jaalatu saniin gargar baata jechuudha. Na gorsee yeroo na gorsu kanatti hin fudhee. Waa hunda keessatti na gorsa. Waa hunda keessatti na gorsa jechuudha. Baay'ee dinqisiifadha. Maaliif namoonni akkatti nama gorsan ijoolleen dhiiraa tokko akka buleettiitti si yaadanii ka waan basaasitti naasuuf ka gorsumoo yeroo hundumaa yeroo sitti dhufan karaka irratti si gorsantu jira. Ijoolleen tokko immoo ijoolleen dhiiraa kan humna arginsitti haasa'antu jira jechuudha. Namoota akkanaan irraa fagaadha. Na gorsi dhugaa. Maaliif inaafan immoo jireenya namaa kana diiga. Inaafan nama jaalatu saniin gargarsi baasaa. Dhiironni immoo karaa hedduun irra guddinni shamarran inaafa dhiirota irra dhiironni baay'inaan inni inaafanii utuma inaafanuyyuu dhiironni gisee akkamii inaafanii gisee jaalalaa keessa jiran. Hiriyaan isiisu yoo nama tokkotti kan haasoftu ta'e inni inaafa yoo ka argu ta'e. Zim jedhee namni yoo tokko karaa deemuu dubbisuu danda'a dhiirri tokko dubbiste inni inaafa. Maaliif ree? Bakka nagattee nama san bira deemtii ka jedhu sirriidha. Dhiirri tokko shamarran tokko saabuu dandeetti karaa garaagaraatiin jechuudha. Kanaafiyyuu inaafina. Inaafan cabara nama geessaa, inaafan si kuffisaa, inaafan gasi deebisa jechuudha. Duuti duubatti si deebisa gaafa inaaftee jettee nama jaalatullee dhabda jechuudha. Eessa abbaa manaa keetiitti yoo dhufnu ta'e abbaa manaa keetiitti immoo hin inaafin. Maaliif abbaa manaa keetii waan ta'eef itti inaafuu qabdu. Gaaf inaafa keessa seentee
daddarbuu akkas jechuu maal jechuu eegalte mootiyyuu adaduma oolee buluun eessa dhaqa iddoo duubatti siraa deebi'a. Hin galagaanni alaa warra waliin qanyifta waan ta'eef inni naafi. Inaafa dumni isaa gurraachaa kanaaf jedhame jechuudha. Bakka dhageetta adda. Inni biraa immoo nama jaalatu tokkotti yeroo ammaa silkiin ture silkii bilbilta. Yeroo silkii bilbiltu kanatti inni hoo kabraa wajji haasa'a. Jechuun hiriyaa isaa wajjin haasa'a. Ati mootuyyuu garaan kee gubatee si dhuma jechuudha. Maaliif ree wanna keessa keenya jirra. Abdurrahmaan Hussein akkas jedhe. Guutuu isaallee dubbachuu baadhu. Haadha manaa takkaaf abbaa manaa tokko hedduu wal jaalatanii namoonni dhaggeeffachuu danda'an namoonni dhaggeeffatan immoo viidiyoo kana dhaggeeffadhaati. Haadha manaa takkaaf abbaa manaa tokko hedduu wal jaalatanii jedha. Kaatee haati manaa isaa tuni abbaa manaa kee kanarra ka'ee haafattanuma jettee xalaa barreessitee lafa keettee baate mana. Manallee baan eewwa algama jalatti dhokatte midbii tana keessatti qaqqaba laala yoo dhokatte kanatti abbaan manaa isii suni xalayaa sanillee argee jira bakka gaafa kaanii anamma xalaa kana argachuudha. Guutuullee tartiiba akka isaaniitti simuu baadhu iddoo isaanii san dhaggeeffadhee yeroo jedhutti waa'ee hinaafa maaliif kaasee amma achumaan maal jedharree abbaa manaa isii kun gala. Yeroo abbaa manaa isii kun galu waraqaa kana jiraatti arga. Amma yeroo argu kana xalaa kana hin dubbisaa. Xalaan kun immoo waa'ee gadhii isin barbaadu irra jiraachuudha. Waa'ee isin barbaadu maal jedhaa. Achumaan amma abbaan manaa isii kun isii manoo san keessatti siree isaanii san jalatti dhokattee siree keessatti dhokattee abbaan manaa isii kun yoo isaan akka nama silkii bilbiluu godhee ibaluutii akkam jirtaan isa yaadayyuu tarteeyyuu isin manaayyuu baatee bakka ol fuun bakka waa hedduu jedhee haasaa jechuudha abbaan manaa isii kun. Yeroo kana haasa'u kana keessatti abbaan manaa isii kun hin haasa'a. Bakka wal agarra boota akkanaatti wal agarra maal jedhee dubartii biraatti bilbilee haasa'a jechuudha. Yeroo kana keessatti haati manaa isaatuni gubachaa jirti jechuudha. Alagaa isaan jalatti waan inni jedhu kan hundumaan dhaga'e uffata diratee caama isaa diratee waan hunda qeerratee zanaafata jedhee ka'ee amma mana ba'a jechuudha. Mana hin ba'a isiin gubachaa jirti gubatte kaa maaliif dalagoo sana ofii dalaayde waan ta'e maaliif xalaa sana illee ofii barreessitu otoo inni isii jaalatu otoo inni isiif du'u galgala ganama otoo isii dheebutu innis isii fattanuufi malee dubartii biraati jaalate hin qabu. Isiin fattanaaf akkas goote jechuudha. Ergasii inni uffatee zanaafataa jedhee bahee bakka isin nagatee bahee jettee abdii kutatte ta'a beekamu maaliif deeme jedhee inni bilbilee akka isiin dhageetuutu irratti haasa'e isiin asala jirti. Amma ergasii kaa nyaata fidee dhufaa. Amma yeroo nyaata fidee dhufu kanatti amma dhufaa manumatti dhufaa. Maali deemtanii miti akka waan jettee gaafattee ergasii jennaan hin barii haadha manaatiyyaa akkuma ati na aarsitti anillee si aarsuu fi ani yeroo ma'alaa osseenu sanoo miila kan kee alagaa jalatti argi jedheen jechuudha. Maaliif dubartoonni wanni dhiirri hin yaadin kaaftee yaadde otoo abbaan manaa isii kun jiru kaatee irratti hojii san dalage jechuudha. Maaliif dalagdira isa fattanaa na jaalatamoo dubartii biraa jaalata yaani isin amma inaafassamoo isee kanaafuyyuu namoota isin jaallatan namoota isin kabajan namoota iddoo isin qaban fatanaa leeffatee fatanaa garuu haa ta'u yeroo ammaa kana akka biraan keessatti jira karaa adda addaatiin jira jechuudha. Kana akkas jedhanii turanii ani haadha manaa kiyyaa si malee kan jaaladhu gonkumaa hin qabu ka jedhu Abdurrahmaan Hussein wanni san dheeraadha garuu waan hamma dhumaatti hin dhaggeeffanne. Kanaaf dubartoonni inaaftu ani inaafaa inaaf dhugaa isin jedha kalli walli hin ta'aaf wajjin yaani hin inaafutti. Maaliif wanni inni naafi cokkaarra keef qabu garuu iddoon qaba jechuun hin jira miti. Garuu akka namni dhugubatii maal jedhu sanitti itti inaafu jechuudha. Maaliif inaafee maal godha? Yoo inni fakkeenyaaf galgalas ganama kan bilbilaan haasa'u ta'e itti dhiifta jechuudha. Yeroo hunda dhalaatti haasoftu dhiirri akkanaa beekaa.
yeroo hunda dhalaatti haasofteettee amma fakkeenyaaf yoo galgalas ganamas bilbilaan garuu yeroo hunda naasa'an garuu yeroo hunda dhiirattis naasa'an yeroo hunda dhiiratti dubartiitti naasa'an karaa garagaraa namni gisee ammaa tolee miti akkas jechuudha. Inaaffarraa bilisa ta'a anaas dabaltee ani inaaffa duraan hin qabu jechuudha. Inaaffan qabu haa ta'u dubartii keessaa inaaffan hin dhabamu maaliif hamma tokko hin jira. Inaaffuun otomaa jiru garaagarummaa qaba. Isa gurraachisanii fi isa adii fi yookiin jidduu galeessa kata isantu bareeda malee inaaffamee ka galgala ganama qanyisamee ganamas galgalas qanyisuma sun sirrii miti jechuudha. Kanaaf wanni isiniin jedhe hin inaaffin. Ani isin inaafu ati isin inaafin. Yookiin abbaan manaa kiyya yookiin jaalalleen yookiin immoo maali wantumti ta'e hiriyyaata shamarranis inaafin. Inaaffan duuba gurraachaa inaaffan bu'aata kan qabu inaaffan immoo tuyyuu akkaataa qaba malee inaaffan gurraachi sun immoo galgala ganama ibidda qabsiisu sun Allahu akbar achumas fudhatee si fudhatu coggaarraan keessa laatamee inni mootu gara sun jiru ati immoo gara biraa yaadda jechuudha. Kanaaf inaaftee maal argatta? Yoo ati mootu galgala ganama ka inaaftu yoo qanyuuf hin inaafte bakka inni uffata kana uffatee ba'ee inni shittoo dibatee ba'ee yeroo inni alaa galgala shittoo isaa kootii isaa yaani shittoo garagaraa dubartii jettee yaaddata sammuu kee keessa galchituuta Allahu akbar siilumattee beeke. Akkas isin jechuu barbaada kanumaafuu nuti keessattuu dubartoonni inaafuun hin barbaachisu maalidhaaf inaafnu jabaannee waan hundumarrattu inaafarraa bilisa ta'uudha isin jechuu barbaada. Video kiyyaa mootuyyuu waa'ee inaaffaa fi akkasuma mootuyyuu nuti maaliif yeroo hundumaa shamarran turra miidhama shamarran tutti fi abbaa manaa kiyyamee har'a akkam godhaa karaa kamiin ilaalaa karaa kamiin uffattana har'a karaa kamiin isa laalame har'a eessa ba'e eessa oole eessa bakka dubartoonni kanuma yaaddee jechuudha dalaguun isheen jiru waa'ee makanaa yaaddee jechuudha. Allahu akbar waa'ee kana yaadde taanaan akkasii dhumatti beeke. Maaliif jettee waa'ee kana yaadde abaddan waa'ee kana yaadus hin barbaachisu. Ati isa si jaalata taanaan ati jaalata taanaan inni guddaa ati tolchee itti xiyyeeffannoo kennan inaaffa sanarraa bilisa taatee jaalalaan isa wajjin jiraachuu barbaada taanaan kanas wanni coggaarraa keessa dhumatuuf hin jiru jechuudha. Galgala ganama yaaddee gisee raftullee gurra kee eenyu taasa bilbila tokko bilbila abbaa manaa keessanii abbatanii fattashuu hin deebina. Bilbila abbaa manaa keessanii yookaan hiriyaa keessanii abbattee fattashuuf hin deebina. Maaliif yeroo ammaa paasapoortiin gubbaa keessa jira. Kan ammoo dagatii. Maaliif paasapoortiin gubbaa keessa yeroo jiru ka keessaa sanaatiin beektu yookaan gubbaatti kenna. Kamiisxira itti dhoofatu sanaatiin beektu. Kanaafuu hin bushoofta. Abbaan fedhe bilbila abbaan fedhe dhiisa bilbila abbaa manaa keetii kaasuuf hin fiigin. Kan ammoo beekuun dirqama keeti. Gaafa inni si heeyyame haadha manaa koo bilbila kiyyoo namni bilbila kaasi rakkoon qabu yoo siin jedhe okay yookaan immoo tuyyuu eenyu jettee bilbila abbaa manaa isaa koodii bilbila isaa baruuf yoo yaaltu ta'e ati kasaarte jechuudha. Maaliif bani sitti kenna fakkeenyaaf koodii gubbarra keessa hoo kan mootaa mistiraa hin beektu ati. Maaliif bushoofta hin bushaadhe maaliif kun bushaadha jechuudha gaafa gisee amma hin beektan teknooloojiin tole jechuudha. Kanaafuu hin bushaadhe bilbiluu isaa dura sab jedhe fakkaata inni kaasu siin jedhu kaasu yookaan immoo bilbila namaa akkuma bilbila kee amma bilbila kee fakkeenyaaf namni akka ilaaluun feetaa hin feetu jechuudha. Akka kootitti bilbila kiyya namni ilaaluun fedhu namni harkaan qabatu hin fedhu. Maaliif hin beekan garuu gisee tokko bilbila kiyya dubartiin kun narraa fuutee miti gootee fattashte. Fidii naan jette itti fide. Itti gaafa fidu bilbilli kiyya guutuu sir godhatte. Keessa deemaa oolte waa tokko hin dhabde. Fuutee natti deebifte. Maaliif gowwummaa isii akka ta'e beeka. Gowwummaa isii namni waan na tubbu gaafa tokko isinitti hima jechuudha waa'ee bilbilaa kaasa waa'ee dubartii kanaa jechuudha.
waa'ee inaaffaa dubartii jechuudha. Dhugaa dubartii mata. Bilbila liivii irratti bilbila ijoollee gaafadhee yeroo turaasan liivii irratti yeroo tura waggaa kana jechuudha. Bilbila namaa fudhee jechuudha. Bilbili koodiin isaa Saa'uudidha. Koodiin bilbilichaa Saa'uudidha. Anillee haaraa dhufee haaraa nama inaafu laala. Haaraa dhufee haaraa jechuudha. Yeroo sun ji'a lama ta'e sadii ta'e akkas ta'u. Bilbila kana ji'a lama sadii iyyuu miti. Ramadaana baafneeti yeroo akkana kana jechuudha. Ramadaana baafnee yeroo akkana kana waggama kana yaadadda. Bilbila kee fidettee bilbila tigillee koodiin isaa Saa'udii ture. Koodiin isaa Saa'udii ture. Lakkoofsa biyya kanaa seetiisi namatti ani haasa'a. Ani bilbilaan jechuudha. Wallaahi bilbilaan namatti hin haasa'u. Bilbilaan biyya kana seenee bilbili kiyya keessa sim kaardiin hin jirti garummaa aloo jedhu. Aloo nama tokkoon hin jedhu. Imus ta'ee sagalee namaan erga galgala sa'aatii akkanaa kana jechuudha. Sanii jechuun bilbila kiyya keessatti bilbili kaardiin hin boottamu jechuudha. Gaafa duraa tokko namichi kun kaardii naa gootee kaardii guutee san bilbila fuutee bilbila keessa mattala gootee ittiin bilbiltee bilbila kaardii ofii fidanii jirti. Subhaanallah dubartii kanatti akka yoo argin beeku garuu akkasuma gowwoomina jechuuf isin jedhe rabbiin naa haadhisu. Isi waan isin goote dubbadde malee waan isin goone dubbanne irralleen keenya ittillee manni irralleen waan isin goote naala. Kanaaf warroota bilbila abbaa manaa keenyaa fattashnaa bilbila abbaa manaa keenyaa akkas goonaa jettanii galgala ganama gursaa bultan afaan makee qabadhu akkasumatti hirbi kee lafee bule. Wanni bilbila abbaa manaa keetii sosoisiisuuf paaspoortii isaa hin jiru jechuudha. Gowwummaadha kun akkasitti dhumatee isin jechuu barbaade. Kanaaf isinillee jajjabaadhaa. Isin jechuu barbaada waan akkanaatti irraa of eegaa inaaf irraa bilisa ta'uu dirqama kenna. Kanaaf viidiyoo kana mootuyyuu like share subscribe godha. Maa qorritan warroonni ilaalaa jirtan like share comment irra guddinni ijoollee yeroo ammaa like warra share irra ga'e jechuudha. Akkasii baay'ee isin jaalladha. All of my friend best. Thank you so much. You subscribe, you comment, you share. በአማርኛ አመሰግናለሁ የሁላችሁም የቻናል ሙና 24 አማሪፋ ዱከን ራካሳ ወይ ማሪፋ ከና ከም ጀለዩ ወይ ማሪፋ ከና እንድበደ ጀለ ማሪፋ ሪያት የተከተቱሬሽ ሪያንቲያ ለመከን ጃላሉ ቱርተ ኢንሻአላህ ሚ ቪዲዮ ጣኑት ወይ ሪያቲያ ማልቱ ሲሙደት ማልቱ ሰረገይ ወደ ይላላ። አሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላህ